qabduu fi miti sigala. Mootummaan na hidhaa, mootummaan akkana na godhaa kan jettee ati mootummaa sodaattuuf maali sigala? Maali kan mootummaa sodaattuuf? Qawwee waan qabuuf jechuudha. Qawween faayidaan qabdu. Qawween hoggii uummata mirga isaaniitiin lolu bira dhufan faayidaan qabduu jedhan. Hoggii immoo itti fayyadaman irdaataa addunyaan kennitu hunda dirooyin hin bitanii jechuudha. Ajaa'ibuma rabbiiti yaa. So saniifu isin invite share godhaadha. Waan tahu walumaan laallaa jechuudha. Walumaan laallaa. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bashar al-Assad khutee dhiisi wa khutee alhamdulillahi rabbil alamin. Hayni moohate. Namni haqaa lolu, namni haqaaf deemu, namni dhugumaan saba isaatiif. Sigale never give up janii beekta. Namni dhugumaan saba isaatii lolu, namni dhugumaan saba isaatiif dhimmamu hanga fedhe deeggarsa addunyaa harkatee dhiisee kun isa rakkisuu jechuudha sigale. Kun isa rakkisuu jechuudha. Milkii ummata isaa qofaa isa rakkisaa jechuudha. So isin amma wanni gootan hangasitti invite share gootanii waliin geggeessanii jechuudha. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Gabroonfataan ni tura malee ni khufaa khara ummata keessanii deebi'aa wanni nuti jennuuf maali? Khara gabroonfataan ni khufaa deeggaraa mootummaa ta'urra deeggaraa ummataa yoo taate irra wayyaadha sigale. Yeroo hundaati mootummaan tokko sirni tokko ni dhufa ni deema. Khajiraatu ummata keeti yeroo hundaa'u khajiraatu khasi wajjii waaru khaduutu si awwaalu sigale. Fuudha barbaaddu intala sii kennu heeruma barbaaddu si fuudhu hawaasa keeti malee mootummaa miti. Ati yeroo mara yoo ummata keeti hojii jiraatte yoo ummata keetiif quuqama qabaatte politika ummanni kee fedhu hordofte ati yeroo hunda nama jaalatama jedhamtaa jechuudha. Isin invite share godhaadha. Amma gara sagantaa kiyyaatiin seena viidiyoo booda laaltanii isin warri hangi dhufe invite share godhaadha. Meedira deebuudhaan assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hundi keessanuu baga nagaan dhuftan qaqqaalii ilmaan Oromoodha warri gartee salaamtaa tanan jenne kan kiristaanaa yooyyaa jenne harka fuune baga nagaan dhuftan hundi keessanuutu jechaadhaan gara sagantaa tiyyaarra khaniin dhufetti seenaa jechuudha. Akkuma beekamu tokkoffaa Abiyyi Ahmad Alii jetti sagantaan tiyya. Itti aansee sanyii gale san jetti. Itti aansee marroo dirribaa hoo maal godhuu qabaa jetti si gale. So marroo jetti. So tana hundaa'u adda addaaniin dura maaliifin Abiyyi dura aanse? Maaliif Abiyyi lolame? Maaliif Abiyyi loluun barbaachisee waan juu kana xiqqoo ummanni keenya akka hubatu akka gartee mataa isaati. Namni tokko eega Oromoo ifiin jee Oromummaa irraa haquu hin dandeessu jechuudha. Garuu qabsoo Oromootiin aangoo dhufee Oromoodhaaf maal dalagu jira waan jiru qofa laalu qabda. Oromoo imimmaan irraa haqaa jiramoo? Gaafii Oromoo deebisaa jiramoo? Oromoo dhageeffataa jiramoo? Oromoo irra bashannanaa jira. Khajuu kana bicha qabdee laalu qabda malee Oromummaa isaati maarree isaati wanni wal si falmisiisu hin jiru jechuudha. Oromoo mitiitii ka'aabaa uumee yoo ta'e waan Oromoon hin feene dalaynaan sigale sirna Oromoon hordofuu jennee mormuu qabnaa jechuudha. So saniifu Abiyyi kun jalqabuma itti kaayyatu dhufee hoorarti olajjatutti mililikiin itti olajjate jechuudha. Mililikiin itti olajjate. Maaliif sirni federaalizimii hamma dura dhufee afaan keetiin barachuu, eenyummaa kee practice godhuu, naannoon hundinuu naannoo ifiitiin bulchuu, kun gartee waan isaa aarsee jiruuf nuti sirna dursanii deebuu qabna jee sirna san practice godhuu ture sanumaan haasawa isaa jalqabatee jechuudha. Kana gartee utaalee jarri dura dhaabbatee jechuudha. Oboon dura dhaabbattee jechuudha. Saniifuu Abiyyi kanaaf maaliif lolamu? Khajuu kana tanaafiin keessa gabbu'ee
akka gaarii ibsuu barbaadaa jechuudha. Maaliif Abiyyi Ahmad maal godhuu deema? Sirna federaalizimii hajuu kana balleessuuf deemaa jechuudha. Nuti sirna kana wajji dalayni laal ani bilziqinnaadha si galee. Sirna kana sirri wajji dalayni hudduu fi afaan isaa sirri garree jechuudha. Namni sabboonummaa qabu achi keessatti umriin qabu. Ati saba koo lammii too maarree too jennaan sirna san keessatti umriin qabdu jechuudha. Ummata kiyyaa fi yaaddawa maarree kiyyaa fi yaaddawa jennaan ati sirna san keessatti siidhumatti jechuudha. Nama harree gabra gartee halkanii guyyaa isaa sagadu isa faarsu kana qofa ta'uu qabdaa jechuudha sirna san keessa jiraachuudha. Dursa osoon federaalizimii kanan balleessine maal godhe? Federalizimii warra federalizimiin ijaarte warra federalizimii jala mirgarkate warra federalizimii jalatti naannolee harkate warra federalizimii jalatti afaan ifiitiin dubbachuu harkate warra federalizimii jalatti aadaa ofii shaakaluu harkate kana gartee daangaa Oromiyaa daangaa Amaaraa daangaa Affaar daangaa Maarree ummata kana wal nyaachisu seenee jechuudha. Ummata kana wal nyaachisu seenee kana hunda maaltu wal nu nyaachisu jira hoggii jaan boodarra maal jechuu deeman? Ankeesoo bilziqnaatiin dubbii sii fidaawe. Kanummaan rakkoo fideehu naannoo abaluu maarree abaluu mitirkishoo abaluu jennee adda addaa wal qooduu kana Itoophiyaa takkitti haa godhannu as bahu ta'a jechuudha. Itoophiyaa takkitti haa godhannuutu as bahu ta'a jechuudha. Namoonni keenya waan kana itti dhufuu teessan sirriitti ilaala. Oromiyaa bakka shani caccabsuu deemanii wahiin arra isinii hime namoonni garii wallagga baasuu deemanii wallagga naannoo godhuu deemanii jettanii nam mormitanii jechuudha. Gaafa san hanjamaa godhuu turtan amma dhufu jirtii jechuudha. Kilaastira yani sigale dhufu jirtii jechuudha. Tanaas Oromoon gartee hayyoonni Oromoo ummanni Oromoo akkaataatti waan kanaa welcome juu isinuma beekaa jechuudha. Nuti waan jiraate asirra isiniif hinna malee sigale qawwee qabaannee humna qabaadhee sigale isinirraa lolu sagalee isfaa isinii tahuu malee wanni an godhuu danda'u hanganumaa qooda kiyya bahachaatiin jira jeetiin dhibba fitti amanaa jechuudha. Ani sheekka abbuta. So saniifuu warra federalizimii practice godhu kana wal lolchiisu jiramu. Erga kana wal lolchiise booda Oromoo keessa gaddeebee tokkummaa Oromoo caccabsu seenee jechuudha. Caaseeffama magaalaa jee tokkummaa Oromoo caccabsu seenee. Osoon caaseeffama magaalattiin dabrin dura osoon caaseeffama magaalattiin dabrin dura Oromoo tana fuudhaniiti gartee akka gartee Oromoon shawaa qoftiin sirna kanarraa fayyadamu jirtu godhanii kaayanii jechuudha. Baala gizee jedhanii wanni farshoo quuftee gartee utaaltutuun gartee barandarraa guuree wadaltichi shimallis kun oofutuun sigalee akka waan shawaan aangoo qabatteetti gartee ummata shawaa mootummaa ummata shawaa godhanii bocanii garsiisanii jechuudha. Itti aansuudhaan mootummaa shawaa tana mormituu kaawuu fi qabdaa jechuudha. Oromoo tana adda baasuudhaaf mormituu eenyu godhanii kaaniif wallaggaa tana godhanii kaaniif jechuudha. Wallaggaa tana maal godhanii kaaniif mormituu shawaa tana godhanii kaaniif jechuudha. Warra gartee yoo Oromoon aangoo qabatteen feene warra maarree kana nutillee nu malee jennee maqaatti baafne sigalee nu hundinuu qooda keessaa qabnaa beek. Nu hundinuu gaafa ni tolti jennee qabsooyinu sigalee gaafa ni tolti jennee qabsooyinu mootummaa keenya jennee arra wanti tun badiittichi deemuu garraan nuti keessa hin jirru jechuun hin danda'amtu jechuudha. Anarraa eegalee nu hundi qooda keessaa qabna badii tana hundaa'u taniin siyaasa jiru tana sigalee. Narraa eegalee nu hundi keessaa qabnaa jechuudha. So wallaggaa tana akkam godhan wallaggaa tana gartee warra milkii Oromoo dura dhaabbatu warra gartee Oromoo fi yaanne warra ifumaa yaadu godhee kaahee jechuudha. Yoo wallagga dhaqaniin du'aa hay aboo idaa wallagga kan nu malee nuti jennu sun idaan dhuguma kan muummichi ministeeraa sadarkaa tanatti ichi dhaquu sodaatu idaan dhuguma je'een namni guutuu wallaggaa tanaa sadarkaa hundumaatu mana kireessuu fi didanitti deemanii jechuudha. Yoom wallagga qofa dhaabbatte itti aansanii naanneessanii dubbiin Arsii dhuftee jechuudha. Amma Arsiin guutuun feetu mootummaa deeggar feetu mootummaa mormu Jawaar Mahaammadiin shakkamtii jechuudha. Jawaar Mahaammadiin shakkamtii
yoga fi tokko ka'ee namni arsii tokko gaafate us ergamtuu jaawar jani OMN sirge jani sigal oromoo adda babaasu be hunundiru oromoo adda babaasu be dursa akkasitti oromoo arsii kasitti jaawari kennanii jechu jaawari kennan hararge inu dhiisiga hararge maal godhani dubra keenya tokko gubbarra hanga jalatti memma khabine hararge hundo ol kay jaani sigal hundi dubra kana nu tarrisani dhalaan hanguma maarree rarraatu maarreen isii rarraati jettiimi oromoo sigal dubri gartee huggi hogganaan tokko bireedee sagaleetti tollaan jettee bakka isiin gaafii sanuu quban qabdu jechu tabiroo keessa jettee tafiitiifu harargee dhiisin mala koisa keessanna inu maaliif dubra kana nu tarrisan federaalizimii kana harargeerra practice godhu jiranii jechu dhalaan aanga'uu qabdii tana harargeerra practice godhu jira waan ta'e harargee as keessan naquu jechu itti aansee shawmatanaa akkam godhan dhufanii shawmatanaa salaalee fi warra gartee shawaa keessa dhalate kana fuudheef jala kaayati salaalee qulqulluu shawaa tana fuudhee hayyoota si hidhaanidhu balleessu arihuu sigale kanarratti xiyyeeffatee jechu so eega tokkummaa oromoo kan akkatti daffacaase booda eega oromoon gartee gamaa gamana dhaabbattee quba walillaachuu eegalte booda maal godhe kilaastara magaalotaa jeeffite jechu kilaastara magaalota wanni kun oromoo marratti beekadhu oromoo guddoo tana xiqqeessuun ni danda'ama mallassan beeki sadhifiifu sanbiraa hoteetta mililik deemu jira beekadhu pointii xiyyan irraanfate waa maaliif abiyyi lolamaan si himu jira beekadhu jalqabarraa kaasee maaliif abiyyi lolamaa sigale maaliif abiyyi dura dhaabbatama oromummaa isaati moo maarummaa isaati oromummaa isaa ozoon hin taane hujii isaatii fi namni abiyyi dura dhaabbachuu jira jechuudha hayyoonni oromoo kun oromoo miti maarreedha eessaa dhufee mitirkishoo dhufee waan kana nurraa dhiisa wanni kun gartee waan bishaan kaasaati miti namichi oromoo khara shira oromoo irra dalagu jirtu 100% nama oromoo gartee aangoo isaatii jecha allimeet godhuu deemu jennee irra walii galuu qabnaa jechuudha haasoyni dilliina naasa'u kun hujii isaatii naasa'u jira kilaastara magaalaa jeeffite kilaastarri magaalaa kun magaalota amma fakkeenya aggaaroo fuudhaniiti atumaati directly bar wantaan ajajamti sigale naannoodhaan ajajamti jechu jimmi humaarraan qabu jechu awwadaay haramaaya maarreedha guututti fuudhaniiti federaal naannoo jala galchanii jechu caaseeffama magaalaa jeeffite jechu sigale caaseeffama magaalaa kana hoggifite godinaaleen ni diigamti booda maal godhani mootummaan gandarra gabbuutee direct unity takkaan finfinnee taa'eeti silki takkaan gaara mul'ata gaxayee jechu sigale haala mijeeffatee caccabsu jira jechu ummata kanammaas caccabsuudhaaf maal godhuu qabda dursa maal godhuu qabda hiyyoomsuu qabda akka namni garaa fi qofa yaadu akka namni nyaatee dhugu ilmaanin maaliin kenna intalatiyyan maaliin huccuumbita dardarri maaliin nyaadha yaaboo idanu hiraanni maali faxarri maali gaafii ummataa guutuu maal godha nyaataa dhugaatii gaddeebisaa jechuudha maal godhuudhaan jireenyatti qaaleessuudhaan sharafa doolaarootiin jirre jee doolaarri yoo jiraatellee dhoysisiisuudhaan sigale faarsee bulaa kanaa fi gowwaa kana humaan beeyne kana fuudhee aangurra kaa'uudhaan cafaysiisuudhaan ummata akka jireenyatti qaala'u akka ummanniif jibbu huuyi akka ummanni jee waa'uma garaasaa qofa malee waa'ee gaafii meemma namni oromoo tahee yaa rabbi maaliin nyaadha yaa rabbi yoomiin du'a kana yaadu jira malee mee namuma gaafiin oromoo takka deebiin arkanne jee mootummaa kana gaafachuu jiru naalaale hin jiru jechuudha kanaan biizii godhaa jechuudha sigale kanaani 100% fuudhee maal godha biizii godhaa jechuudha dhukkee godhaa jechuudha eega siibooda eega ummata humna dhorke eega ekonomii cabse tokkummaa isaanii caccabsee beeki gaareefu sitti hime wallaggitu maal hanjamaa gootisa shawaan aangoo harkannaan maal hanjamaa gootisa wallo tunis maal hanjamaa gootisa ji'ee oromoon bakka ifumaa walikka hime inni maal godha gana ummata kana eega laaffifatee booda hayyoota isaa ka ummata kana dammaysu irratti xiyyeeffata jechuudha
ummata kana dammaysu irratti xiyyeeffata jechuudha. Akkam godha dursa faayidaan bita. Kan faayidaan bita. Ka faayidaa dide mana hidhatti ol darbu. Ka mana hidhaati isa rakkise mataa keessa rukutaa jechuudha. Ummanni keenya torbaan tokkoo fi lama jeetuma usee mana jecha sun dhimma isaatii miti sii galee. Amala Oromoo baratee jira, tuffatee jira. Innis Oromoodha. Oromoo akka gaarii beeka, aadaa Oromoo beeka, waa hunda beeka sii galee. Kun isa rakkisuu jechuudha. So saniifuu kanaafi namni federaalizimii moor sii galee. Moor kana caalaa federalizimii practice godhuu qabna je'eeti qaamni tokko argamee jechuudha. Qaamni sun maal jedhama? Waraana bilisummaa Oromoo jedhama jechuudha. Namichi kun karaan inni itti deemu, karaan inni saba kanatti oofu, karaan inni gartee saba kana deemsisuu deemu gaafii Oromoo deebisuu. Gaafilee Oromoo gartee bara meeqaaf bara 150 Oromoon dhiiga isaatti cabxee ilmootti gabbartee intaltitti gudeedamte barataan barumsa isaatti dhabee yuunivarsiitii nama meeqaa ari'ame sababa gaafilee Oromoo kanatti gartee kana hundaa'uu deebisuu ozoon hin taane karaa birootti akka inni deemaa jiru argameeti jedhameeni jechuudha. Jedhameeni maal godhame woboon uumamteeti kaatee dura dhaabbattee jechuudha. Mootummaan kun karaa nagaattiin amanuu eegaa arkan. Mootummaan kun karaa nagaattiin amanuu maaliin arkan? Warra gartee nageenyaan isa jala gale. Diyaaspooruma asii miila sidhiinaa siif ergamnaa si galee. Akka feete nu godhi gabra nu godhadhu ashkara nu godhadhu je'ee asii isa amanee boorsaa guurrate kun jaartii hiikee kun bizinesa gurguree kun jaartii wallolee kun gartee ilmaan isaa dhiisee kun gartee alaamana qabu hunda dalagaa isaa hunda nootisa kennee diyaaspooraan kun biitti bilisoomte jeeqa isa jala gale hunda kam godhe ni beekta. Amma tokko naa himee diyaaspooraa asii isa jala gale bakka inni jiru. Yoo biyya alaa tana dhufee dhokatee mana ta'a jechuudha. Ni qaanfata. Warri qaanfatu dhume nu kan qaanfanne qofaa hafee jette janjaartiin si gala. Amma namuma akka kiyyaa kan qaanfanne kana faatu ol bahee asii iyya malee warri qaanfatu hoggichi xayyaara saahiba isaa kan akka walii galanii dawwalee aboo yaaboo asiin jiraati namuttuun himini abaluu dhufe jetteeti. Rabbi sodaadhu mana na buusi. Yoo manni isaa diigamee jiraatee takkaa jaartii isaa namni jalaa fudhatee jira. Awwa rabbii jiitiif takkaa hoteela naa qabi. Hoteela na buusi je'eeti gartee saahiba isaa kadhataa jechuudha. Sadarkaa sanitti gartee diyaaspooraa qaaneesse jechuudha. Nama asii isaa wajjin dalaga je'ee gale hunda salphisee xiqqeessee gartee namaa gaggodhee si galee kaan gartee wadalloota isaa kan aangorra guurate ashaangullitti isaa tan akka fedhe godhu tanaan itti taphachiisee nama dandeettii isarra qabu nama biyya jaaru. Diyaaspooraan kun dandeettii dhabeetii miti beeki carraa dhabe malee. Hayyoota gurguddaa biyya tana Ameerikaa tanaaf seeraa fi heera qopheessuu tureetu asii ceehee galee beeki biyya teenya gargaaruu qabna jedhe. Kana hunda salphisee jechuudha. So erga akkas godhee booda woboon kaatee namni kun karaa nagaatti amanu ummata isa jala galee kana godhaa jira. Ummata isa jala galee kunu faayidaa xixiqqoo tana dura kaa'ee kaan viidiyoo waraabee kaan maal godheeti itti taphachaa jira waan ta'eef namichi kun hin danda'amu jetteeti woboon kaatee dura dhaabbattee jechuudha. Sanyii maaliif dura dhaabbatama? Wanti kun wal qabata waan ta'eef. Sanyii wanni dura dhaabbatamuuf waan namni arkee ka'ee hidhatee dura dhaabbachuu jiru kana karaa nagayaatiin hin qabsaawa jee. Karaa nagayaatiin hin qabsaawa jee. Beek sanyii jechuun nama qabsoo Oromoo teebilirraa gabbutee lafatti miilaa irra deeme yoo jenne waliin sobne akkamijjii na gaafadhu. Qabsoo marroonfaan fuudhanii sadarkaa addunyaatti teebilii addunyaarra geessan. Aabaa'oo takkaa addunyaan dubbatteen beeyne namni fuudhee teebilii addunyaatiin dha'e sanyii hooggansa marroo dirribaa jalatti jechuudha.
Addunyaan guutuun Ameerikaan guddoon addunyaa hooggantutun ABO waboo jettee dhaabbattee kan teessee gurra kennitee fi wajji haasoyte waraana waboon geggeessu kan irratti jechuudha. Waan addunyaa qabsoo Oromoo ta addunyaarra jirtu fuudhee shirishaaroo xixiqqootti gad deebisee jechuudha. Wanni isa dura dhaabbatamuuf wanni sanyii dura dhaabbatamuuf maa galtaafi miti. Maa nagaya buuftaafi miti. Qabsoo tee tanati sanyiin keessaa qabaa beeku. Qabsoo ati keessaa qabdu ta sadarkaa sanirra jirtu. Kan addunyaan guutuu mootummaa tanarra dhiibbaa godhaa jirtu. Sirna kanaaf kophee maa taataa. Sirna kanaaf ajandaa maa tolchitaa. Sirna kana beeki jalaa gubbaan addunyaan guutuun dhiibbarra godhaa jirti. Ummata Oromootiin, hayyoota Oromootiin, wallaaltota Oromootiin, siigalee qabaataa Oromootiin dhiibbarra godhaa jiranii jechuudha sirna kana. Sheekka abbutarraa eegalee hundi namaa araaramii nagaya buusii siigalee mootummaan kara qabatuu fi sirna kara qabatuu fi waan qabatuu fi waan gadhiisu wallaalee dhufee faantaa ta'eef jechuudha sanyii. Akkamiin faantaa ta'eef? Sirni kun ganaa tanaan dhaadataa jechuudha. Amma qaallichi gartee manzaraa qorqorroo san kaayyateeti beera kana walii qabee siigalee diraamaa isaa dalagaa barbaadan dheengadda Arbaa Mincitti waan inni dalagu gartee ummata fattashanii halaalatti fattashanii itti gadhiisan as siigalee halaala waraanii dhaabbachuu jira. Amma namni uuma inni kasitti ummata keessa deemutti fakkaatti diraamaa halaala bakka kaameraan hin jirre ummata fattashaniiti ijoollee kaadireetii fi beera kaadiree kana walii qabanii fidanii itti gallakkisan bakka inni mootora keessa oofaa maarree anumaan sodaadhu siigalee anumaan sodaadhu annama akkanaati annama akkatti uummanni jaalatu diraamaa dur taphatu tokko gartee miika gaafa nuti isa deeggarru wayii maarree abbaa malaa miixiqqishoo abbaa malaa shayxaan abbaa malaa jechuu turre sanii ammallee taphachuu fedhaa jechuu siigalee waan san hunda bakka sanitti waan inni haasa'e dhageessanii nurraa baradhaa Oromiyaarraa baradhaa karaa nagayaatiin galu Oromiyaarraa baradhaa jechaa jira agartee kana hunda ka godhe sanyiidha jechuudha. Faayidaa xiqqisheetan mana tokko kan kennaniif jechuudha. Siigalee maaliifin ammarroo miseensa isaatii mi deeggaraasallee maaliifin dinqisiifadhe sanyii caalaa oofarii kanaa takkaa kennaa kanaa namni harkatee marroodha jechuudha. Sadarkaa Ameerikaatti doolaara waan barbaadde siigalee haga xayyaaraan akkatti gartee addunyaa tanarra si oofutti waadaa si seenna waan ja'an fudhadhu jetteen Ameerikaan teesse. Qabsoo sadarkaa sanirra geesse fuudheeti sanyiin lafa gad deebisee jechuudha. Teebilirraa buteeti lafa gad deebisee osoo lafa gad deebisee dhiisee irratti albahee jechuu dhufe. Akkamitti irratti albahee gaafi. Asuma utaalee deengaddu huccuu makalaakiyaa kaayyatee jechuudha. Inni waraana bilisummaa Oromooti moo makalaakiyaadha. Wanni waboon jechaa ture sun nu keessa taa'eeti hooggantoota sadarkaa olaanaa ka waboo kana ajjeesisiisuu ture ja'anii isaan ibsa kennuun sun sirrii tahuu dhugaa tahuu firra murteessee jechuudha. Firra murteessee jechuudha. Siigalee. So qabsoon eega lafa gabbuute booda eega kana firra murteessee booda ammas maal godhe diyaaspooruma dheengadda isa gargaaruu ture. Diyaaspooruma dheengadda asi jeneraalummaa ijoollee ganda keenyaa hunda jeneraalummaa kenneeti jeneraal Abalu jennee torbaan tokko jeneraal Abalu huggii mana nama sanii bira geenye barmanni kun jeneraal Abalu eenyu hoogganaanis sanyiitu jeneraalummaa kenneefi bar jechuu ture siigalee. Warruma dheengadda jeneraalummaa hiruuf ture. Warruma dheengadda gartee masruufa isaarraa baasuu ture. Warruma jaala kiyya jaaltootiyya waliin jechaa turan farshoo quufanii diraagaa harkisanii jimaa qamahanii siigalee ichirraa nu qeeqanii irratti albaurraa hin siyaasa'u jira beeku.
nama qorii keessaa nyaatetti udaanu jettee argee mammaayiste. Aboo deemati jenna oggee ati gartee tirfii haasu aboo deemati nama qorii keessaa nyaatetti udaanu duraanu siin jenna sinzii galee warri kee. So nama akkasiitiin tokkicha qabnu gurgurree si galee woboo kana gargaaru uummanni ture sun biyyarra asii immoo kiraa manarraa hambisee biilii faranjii ta'u liyaatu tanarraa hambisee si galee uummanni gartee mootu isa gargaaruu ture warra farshoo dhugu warra caatii nyaatu warra gartee hashiisha harkisee gaafii nu gaafatu kuji si galee si galee saniifu baay'ee takka nagaddisiise si galee jechi sun sanyii namaniin qabsaa'ee jiru irraa bahuun baay'ee takka nagaddisiise jechuudha baay'ee takka nagaddisiise jechuudha tanaafi baay'ee na aarse diiyaasporaan kun akkatti qabsoota na gargaaruu jiru ani diiyaasporaadha sirriitti hin beeku maallayni kun nurraa hafeetii miti beekadhu si galee maallayni kun nurraa hafeetii miti ammaasiis inni xiqqoo booda akka godhuu taannaaye amaluma abbaa irreete hojii duraa kan akka waan mirga qabdu akka waan humna qabdu akka waan gartee wanni qabdutti ol si daddarbanii jechuudha boodarra gaafachi harka si jalaa fudhatan si dhumatte saniifu sanyiin Oromoo birallee kabajaa dhabeeti ichillee kabajaa